إن الطريق الوحيد لاستعادة غزة إن هذه المناورات الدفاعية استهدفت 4 سفن تابعة لثلاثي الشر. إسرائيل برغادي إبجا في توقفا كوماندرا قجيلچا كوماندي ديغدمي شنفا انجينيرينغي بوبا تانكوتا تال السلطان كوتا كبا رافات akkasumas qajeelcha waraana brigedi torbaatami jaaffas ajjeefamuu fi loltoonni 25 madaa'uun dhagahamee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduutti dhiyaadha. Waraanni Hamaasii fi Israa'el daranuu cimee itti fufuun har'a qondaaltota waraana birgeedii 69ffaa humna bobbaa baatiloomii 76ffaa injiinara qajeelcha taankota meeshaalee humna lafoo leetanaal koloneel Jaalan Ibraahimii fi leetanaal koloneel Daani'el Ellaa ajaja birgeedii 52ffaa humna 401ffaa loltoota 7 dabalatee kibba raafaa kutaa taal al-sulxaanitti dhabuudha. Ni kumandoo Israa'el garmalee xiinsammuun cabe jedha. Indian Times fi Hindustan Al Arabiyaa Al Jazeera. Kabajamtoota hordoftoota keenya Haleellaan Hizbollaa kallattii gaarreen Goolaan Israa'el irratti fudhate dhaabbata waraana furtuu kola basaasaa Muusaad kan Israa'eliin qabduu fi sabqunnamtii wiirtuu dame 3 gargar cituun lubbuun opereetaroota 4 loltootaas baduu gabaasa bal'aa dhageettu. Haleellaa waaree booda daranuu hammaate jedhamuun gabaasa keessatti misaa'iliin guddaan Raashiyaa irraa gumaachameef takka jennee hojii eegallee Hasan Nasrallaati. Kabajamtoota hordoftoota keenya Israa'el haleellaa komaandarootaa fi leetanaal koloneelota wabeeffachuun aarii kaateen mana barnootaa keessatti daa'immanii fi ministeera hawaasummaa kan bulchiinsa siviilii fi hojjettoota ajjeesuu dhagaamee jira. Hamas kana wal qabateetiin Israa'el gatii onkoloolessa 7 caalu kafaluu jirti. Sarara diimaa Gaazaa keessatti bahuu fi galuun isaaniitu wal gaafachiisaadha jedhan dubbii himaan birgeedii Alqassaa Abuu Ubeydaan. Abuu Ubeydaan mujaahidoonni yeroo kamiyyuu caala humna akka qabnu Israa'el sirritti beekti. Inumaahu loltoota isaanii viidiyoon deeggaramuudhaan loltoonni isaanii birgeediin 37ffaa fi akkasumas miseensonni qondaalaan yeroo walitti dhukaasaniif loltoonni 2 wal ajjeesuu hawaasa Israa'eliin gahan jedha. Akka DW Hindustan Interfact fi Newsweek Israa'eliin gahaniitiin hiriirri daranuu mootummaa Netanyahu bidda gubuu fi qabiyyee caccabsuudhaan eegale lubbuu hiriirtota Israa'elis balleesseetii jira. Jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya ministeerri haajaa alaa Iiraanii Ali Baagar Kaanii fi michuun isaanii ministeera haajaa alaa Taalibaaniidha Amiir Kahan Muttaqiidha wal arguun dhimma lola Hizbollaaf Gaazaa irratti akkaan waliin mari'achuudhaan akkasumas Hizbollaa fi Gaazaa cinaa dhaabbachuuf murteessan tunis paarastamoolii Tel Aviiviif kennamte fakkaatti. Dubbiin har'aa kabajamtoota hordoftoota keenya gama biraatiin Taalibaan birgeedii gurguddoo 3 Faaximiyyuun itti aansitee ammas gara Gaazaa fi Libaanoosiif waadaa seenuun daranuu lollichi naannichaa akaayii garbuu kan eeleerraa wal godhuudhaaf jedha. Al Arabiyaan gabaasa bal'aa dhageettu. Gama biraatiin Vladimir Putin Raashiyaa Moskoo baganuu jiraattan doonii keessan duraanuu kanaaf tiksaa turre. Abdul Malik Al-Hawtii fi Yahya Sareeniidha. Rabxaan misaa'iloota gurguddoon M9Q jedhamtu dirooniin edaa isaan haleelame jedhan. Ameerikaan diroonii san Raashiyaanu akkaataa isinitti haleeltu air defense yookiin S3000 ta'uun beekamaadha. Huutiin ciciibseetiin Israa'eliif ammoo viidiyoo ergee kan Israa'el qolachuun dandeenye haleellaa hypersonic fi akkasumas amma ammoo hypersonic jechuudhaan kan isaan ergan Ameerikaa fi Peentaagoon hanga neetotti shororkaa uumeeti jira. Jens Stoltenberg barreessaan neetoodhaas hawtiin tarkaanfii kamiyyuu akkam fudhanne jennaan atu as bahe fakkaatti. Dubbiin gamaaf gamana teessanii sagantaa keenya kan hordofaa jirtan gama biraatiin waraanni Turkiidha humnoota Israa'eliif Ameerikaan deeggartu Kurdoota irratti haleellaa cimaa fudhatee jira. Al Jazeera fi Tas We Understand Times of Indian irraa galaalchutti jira.
subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Ulfaadha. Like yoo gootan ammoo odeeffannoo nuti asii gadhiifnu battalumatti akka isin qaqqabu hin dagatinaa isiniin jenna. Maatiiwwan keenya utubdanii asiin nu geettan ulfinni kabajni isinii hamalu. Afaan saba bal'aatiin baha giddu galeessaa sagalee mujaahidoota wiixatarraa hanga jimaatatti kuno balballoomii oduutti dhiyaadha. سيزيد من حدة التوتر في المنطقة ويستهدف الأمن والسلم فيها. الطريق الوحيد لاستعادة الأسرى هو الانسحاب من غزة ووقف العدوان والذهاب العدو على قتلهم وإعادتهم في توابيت. Waraanni Hamaasii fi Israa'el daranuu cimee itti fufuun qondaaltonni gurguddoon dirree lola kibba Raafaa kutaa Taal al-Sulxaanitti Birgeedii 69ffaa humna baataloomii Israa'elotaa 76ffaa injiinarri qajeelcha hoggana taankotaa fi meeshaalee dhukaa gurguddoodha Leetanaal Koloneel Jaalan Ibraahimiidha kufuun dhagahame. Itti aansee garaagarummaa sa'aatii 3 erga Israa'el beeksifte gaddi loltoota 7 beekamoodhaa fi Leetanaal Koloneel Daani'eel Ellaadha ajajaan Birgeedii 52ffaa humna 400 fi tokkoffaa kibba Raafaa kanatti kufuun dhagahame. Sheejiyaa irraa immoo loltoonni Israa'elii wal ajjeesuun tunis oduu yayyaba miidiyaalee Times of India, Hindustan akkasumas Almaadiyaa Interfactive Al-Arabiyaa damee afaan Arabaati. Kabajamtoota hordoftoota keenya yoom kanatti dhaabbate Abu Ubaydaan dubbii himaan Birgeedii Al-Aqsaa akka jedhanitti shira daboollaa fi akkasumas dambooba afaan faajjii dubbiitiin addunyaa weerarsitaniitiin lammiiwwan qulqulluu 38 ol duguugdaniif gatii guddaa kafaltan jechuun dhagame. Odeeffannoo Muusaad argadhe jedhuun Ameerikaan kan mirkaneessiteef waraanni Turkiitii fi Hamaas haleellaa guddaa kan onkololeessa 7 caalu Israa'el irraan dhaqqabsiisuu dhageenyaan Benjaamin Netanyahuun jarjarri waan biraati maddeen miidiyaalee idil addunyaati. The Middle East News akka odeeffannoo iccitii gurguddoo Satellite News Week wabeeffachuudhaan gabaasetti haleellaan Hamaas ammas daranuu Israa'eliif qormaata guddaa jechuudhaan Ameerikaas beeksise. Haa ta'uutii Antooni Bilinkanii fi humni gamtaa neetoo dabalatee akkasumas muummeen ministeeraa Maartar kan Ingilizii haarofni filataman Israa'el haleellaa Gaazaarraa akka dhaabdu jechuun dhumaahu dubbiin Israa'elitti jabaachaa jiraachuutu odeeffama. Benjaamin Netanyahuun hiriira simachaa gama kaaniin ammoo haleellaa mujaahidoota Hizbollah hanga Iraaqii Islamic Resistance Hawtii fi Hamaas irraa qoccolli gara hundaa itti baay'atee jiran. Kabajamtoota hordoftoota keenya Birgeedii Al-Qudduusitti dubbii himaan Abu Hamzaan akka jedhanitti kutaa Sheejuwaatti loltoonni Israa'el walajjeesu akkasumas ammoo kanneen hedduun isaanii dirree lolaati yeroo dheessan kan agarru ta'uu himuudhaan guramtoota Abu Ubeydaa cina jiran jedhaniitiin isaan yaadan gonkumaa Israa'el argachuu akka hin dandeenye himuudhaan Abu Ubeydas Abu Hamzaanis shaahida qulqulluu gammachuudhaan yoo shahiida taanes waan keeriif dachee keenya irratti taane waan taateef kun nu yaachisu. Garuu diinonni keenya jedhan akkuma Abu Ubeydaan jedhan diinonni keenya diinonni ilmaan Gaazaadha. Ofiifuu Gaazaa keessa sarara diimaa seenanii gara itti bahan wallaalan jechuun gatii har'a ministeera hojjetaa fi hojjechiisaa hawaasummaa bulchiinsa siviilii itti aanaa ta'e kan Ihaab Huseeniin ajjeefteef deebii guddatu Israa'el eega jechuun kakachuu maddeen Al-Arabiyaa gabaasanii jiru. Dhimma kanaan wal qabateen Ra'iif Tayyip Erdogan pirezidaantiin Turkii Ameerikaan tarkaanfii Israa'el irratti fudhatamuuf aniin dhageenye santu seera gabaasuun keenya ni yaadatama. Maarree Turkiin odeeffannoo Newsweek saatalaayitii wabeeffachuun Muusaa Dingahe West Bankitti loltoonni gurguddoon Commando Special Force Turkii 8,000 ta'an dhiyaachuudhaan dhagahame. Akkasumas guyyaa 2 dura gabaasa keenya keessatti dubbiin Ra'iif Tayyip Erdogan Hizbollah wabeeffachuun kakatanii fi Hizbollah irraa shororkeessummaan liigii biyyoota Arabaatiin akka kaafamu yaada isaan dhiyeessaniin wal qabsiisanitti Turkiin dubbitti cimtu galoo galaanaa irratti dooniiwwan xiyyaaraa al-siksaa jirti kan jedhu Almaadiyaan gabaase Al-Arabiyaan ammoo ifoomse. Kabajamtoota hordoftoota keenya
baagiddu galeessatti dubbiin cimtuu taate ministeerri haajaa alaa kan Iraaniidha Ali Bagar Kahani kan Amir Hussein Abdullahi tibba kana bakka bu'aniif michuun isaanii kan Talibanii Amir Kahan muttaqiidha dhimma waraana Israa'eliif Gaazaa irratti eenyu taa'ee ilaalu jechuun tibba darbee Paakistaaniif Afgaanistaan wajjin waraana isaanii Hizbollatti kan makan amma immoo birgeedii 3 gara Libaanoositti erguuf waadaa galuu fi noota misaa'ila gurguddaattiin beekamtuu fi humna lafoo warra jihaadota yoomillee dubattiin deebineen as ba'uudhaaf qophii akka taatee fi yoomillee dhugaa kenna dabarsineen kenninu dhugaa dhala namaa hin dhiibnu jechuudhaan wabeeffatan kanaan wal qabsiisee idoonni jabaadhaa jechuudhaan Ameerikaa fi warri dhiyaa salphinni isaanii dhiyootti jechuun pirezidaanti Puutiin kan Raashiyaa galateeffachuu Al-Masraa akkasumas Irnaa fi Press TV wabeeffachuudhaan CNBC'n gabaaseetii jira. سازمان همکاری اسلامی از جمله ابتکارها. Meanwhile, Iran has said it strongly condemns the Taliban's offensive in Panjshir. In a statement, the foreign ministry spokesman also said Prime Minister Benjamin Netanyahu to step down. This weekend's demonstrations coming. Dubbiti kana fakkaattuun tibba darbe doolaara biliyoona 100 fi tokkoon gabaasa keenya keessatti jeettiiwwan misaayilotaa fi akkasumas Patriotii kan jedhamu humna qilleensaa diinaa sibiila ittisu Ameerikaan duraan akka silga goromsatti Suud Arabiyaa irraa dhugaa turte Suud Arabiyaan karra cufatte fakkaatti gabaasni Reuters reporterii fi wiihoon gadiin bahan gabaasa galgala kana First Post baaseen ammoo Suud Arabiyaaf Ameerikaan balbala biraarrattu waliin seenaniin taate haarofni Masuud Pezeshkian filatameen baga ittiin geettan yeroo murteessitu jedhanii wal qabsiise Ameerikaan meeshaa gurgurtaaf bittaa xiyyaarota bebbeekamoo taankiiwwan dabalatee Suudiirraa haqxe kan jedhu gabaasni as bahe gabaasni Washington Post gadi baaseen Suud Arabiyaa wajjin hariiroo keenya hin dhaabna kan jedhu yoo taatu Suud Arabiyaan Chaayinaa fi Mooskoonu qaata balbala Riyaadiin nageette jedhaniitiin gurra Joon Baayiden ciw godhanii jiran Suud Arabiyaan kallattiidhaan lola Gaazaa yoo kan dhaabbanne taate jedhan akkasumas michuu isaanii kan Indoneeziyaa muummee ministeera Anwar Ibrahimii wal arguun lola Gaazaaf Hizbollaa irratti akka hirmaachuu jiran beeksanii gurra warra dhihaa ciw godhanii jiran kabajamtoota hordoftoota keenya hawtiin Yamanoota Vladimir Putin galatoomi jedhe maali jennaan misaayilota beekamoo hypersonic TUSR jedhamu kennuudhaan akkasumas haleellaa gurguddoo MQ-9 droonii Ameerikaa kaleessa galgala qilleensa irratti bobeessuuf Israa'elii ammoo hanga barbaaddaa qophooftu Israa'eliif lola cimaan qophaa'ee qophii xumuruu isaarra viidiyoo ergeetiin Israa'el jeeqamteeti jirti. بعون الله تعالى 4 عمليات عسكرية نوعية استهدفت 4 سفن تابعة لثلاثي الشر. Palestinian state to ensure that that Palestinian state lived up to its responsibility to its people. العدو على قتلهم وإعادتهم في توابيت وذلك في ظل القصف sagantaan keenya yoo isinitti tole like akkasumas ammoo share comment gochuun dagatina kanneen jalqabaaf dhuftan ammoo subscribe gochuun mallattoo gurraachisan irraa balleessa chaanelis odeeffannoo itti aanuun walitti deebina.